Bakkaan isii guddisan keessattuu haalaan rakkoo baay'ee irra jiran jechuudha. Roozaan akkuma beekamtu bultii qabattee jirti. Eega bultii qabattee hin jettee rakkoon isiin natti himate tokkollee hin jiru. Wanni isiin rakkadinaan jedhu tokkollee hin jiru. Akira irratti akkuma gaddaaf gammachuu hin jirtu. Rabbiin kun waa hunda uume gaddaaf gammachuullee uume. Yeroo gabaabaa keessatti Roozaan agartee warri isiin heerumtee bira jirtu jechuudha. Hojjettee dhabnee hojjettee barbaadan hojjaate. Wayita kanattis akkamitti hojjettiin akkamitti dhabamti maal taate rakkoo maaltu irra jira maal rakkatte wayita jedheetiin gaafatu wanta kanuu minne bakka akka jireen isii obboleessa isaa tokko waliin jirti jechuudha. Ollaadha. Wal ollaadha. Naa himanii wayita naa himaniitiin hin jirru bakka ofiillee wallaadhi jechuudha yeroo saditti. Amma sagartee wanni si arge tokkollee hin jiru jechuudha. Yaadna akkuma isaa dhihine ibsan jedheetiin yaada jechuudha. Yaadna baruudhaan booddee argatu Roozaan mana baatee dhabamtee gara isiif deemtee hin beeknu baatee jirti nama jedhee ittiin jiru jedhee obboleessi jaarsaan nutti bilbilee jedhanii jechuudha Roozaa. Obboleessi jaarsaan nutti bilbilaan nuti gara deemu wallaalle jechuudha. Warri illee na teessisuu hin dandeenye warri hundinuu fayyaan qabu jechuudha yeroo ammaa kana keessatti. Laakiin dhiyoo kana kanaaf dandeettu bilbilaa waliin bilbilaa immoo yeroo amaraan waliin haasofaa irra jirti waan isin ajaa'ibu keessaa dhibba shan tura waan yaada walii yaaddeetti waan isin yaaddeessi kan dubbee kan jechuudha guyyaa 10 dura waan amattee jirti waan isin nanaammattisan roozii ammallee akka hin qabu jedheeni hayya bakka eegamatti akka hin qabanii rakkoo qabu jennee walumaa qaqalanii addaan dhufanii soomii walumaa qaqalanii addaan dhufanii achi booda illee kiisii irratti yoo kiisii dalagu kiisii cufaadha. Selama taatee gidee isaa gaafadhu Roozaan akkana naan jedhanii hirri badhe dubaara beekuudhaan baay'ee tokkotti dhagahamee jechuudha. Akkamitti wanti akkanaa ta'ee osoo akkasii kalee akkasii jirtu akkamitti yaada Roozaan manaa baate maatu siin muudate waan jabaatte malee Roozaa akkana manaa baate malee jabaatte manaa baate kan jedhu bakka baay'ee dhagaame jechuudha. Kanaafuu isinitti illee isinitti hin dhagahamini warra inshaallah ni mul'atti qabu yaadna jedha. Yes, agartee asirra haa jechuudha. Asirratti maxxansina namni si argeetiin hin jedha agartee akka nuu bilbilu maalirree ilmi namaa tokko isiin waan isiin beeka malee gaafa isiin argamte gaafachuu dandeenya malee waan isiin beekuu hin dandeenyu. Kanaafuu namoonni rakkoo guddaa natti ta'eetiin hin jedhee warri jechuudha maanguddoonni agartee haadha fakkaa keedhaa isii guddisanis rakkoo keessa jiranii dhibee keessa jiranii. Akkasuma haati isii deettis obboleeyyan isiis akkasuma rakkoo keessa jirre jechuudhaanis kanaafuu isiinis yoo sagalee kana dhagayetti taate nu haa furtu aarii ofii ofitti qaqqabdeetiniin akkasii beeyte wanni tokko wanni nama irraa gaddu gartee lubbuu maanoo jirtiin shakkii keessa seenee jira jechuudha. Lubbuu yoo ka jiraatu taate alhamdulillah wama takkaallee hin taatu aariin hin irraa galaa furmaanni hin argama. Wanni itti argamu aaran tokko furmaanni isaa dhufuun isaa hin hafu. Kanaafuu wanni na shakkisiisee hin jedhu agartee lubbuu misii. Akkasitti lubbuu masiitiin agartee shakkii guddaa keessa jira jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromoo bakkeetti quba qabdanii yoo agartan taate agartanii akkanaa hintan gaafadha. Du'aa yeroo godha akka isheen saadaan hubatte du'aa yeroo walii goona inshaAllah. Manni si guddaan argamuun yoo gartee yoo si lubbuun jiraatte wanni biraatti miti si lubbuun haa jiraatu yoo lubbuun ka jiraatu taate gartee homaa rakkoo hin qabu wanni shakkii guddaa keessa seene lubbuun jiraachuun sitti agartee na shakkisiisa jechuudha. Namnummaan tokko waa'ee isiidatti bilbilee natti himu tokkollee hin jiru namni hin agarree malee nam tokkollee hin jiru natti agartee kaayyoo bultii diidama akkana ka ga'u taate agartee gara miidiyaa gurguddaa gara OBN itti illee agartee deemu yaalii godhaa jira. Rabbi keerii haa godhu akkasitti rabbi immoo haa jedhu jedha inshaallah uummanni Oromoo haa godhaa rabbi Muhammad sallallahu Roozaa amaanaa rakkisitti haalaatu yoo viidiyoo tu sibira geette haadhaa gabbaa kan ta'e ilaali asbaa sagalee dantee bichaa dhageessis bakka kanaa jira lubbuun hin jira ummaa jedhii bakka sagalee dantee bichaa dhageessis dhugaa rabbi maraataa jira haadhaa gabbaa kan ta'e booyaa jiran dhibee haadha kan ta'e haga garaa laafan dhibee biraa irratti dabalanii yaabboleetii asbaa hin bakka kanaa jira jedhii yoo ta'es baatee mul'atti furmaan yoo illee jira jechuudha yoo abbaa mana keetitti wal dhabdes namni dirqiin jala si keessa jiru rakkoo akkana kanaatu na jira waan akkana kanaatu na jira namni yoo waliin waliin jira. Yo waliin ta'inu addaan bahe
kanumaa jechuudha yoo ka isaa walii dhabdee qabaatu taate yoo warra isaatii wal dhabdee qabaattee abbaa mana keetiitii wal dhabbii qabaatte as gahi mul'adhu furmaata walitti si bu'aa jechuudha warra illee dhibee biraarratti dabalii haaromfatan isa gaarii jechuudha akkasii jalagaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota keenya akkam nagaa keessaniitiin jecha akkuma argaa jirtan kinoo abbaan roozaa barbaadutti jira. Roozaan na jalaa baddee duutee jirti. Isii hin beeku bakka isheen jirtu hin beeku akkuma sagalee isaa dhagaa jirtan kana jechuudha. Sagalee abbaa roozaa dhagaa jirtan kana akkana haala kanaan isii barbaadaa jira boo'ee jechuudha. Wallahi rabbiin isiniif haa argamsiisu hedduu takka ulfaata. Namni akkanuma cal jedheetuma gadi ba'ee bakka kana jira bakka san jira yoo hin jenne baay'ee tokko ulfaataa keessattuu intalli dubartii gadi baatee hin ulfaata bakka hin beeytanii du'aayii godhaa fi akka rabbiin argamsiisuuf akkasuma immoo namni agartan namni isin bira jirtoo jiraatte lakkoofsi isaan kan saniif dawwalaaf hin jedha. Waa takka jechuun barbaada. Shamarran keenya namni yoo abbaa manaa yookaan jaalalleellee haa ta'u yookaan abbaa manaas haa ta'u nama wal lolanii yoo wal loltanii nama miitan qabdan nama sanii yoo hin miines fakkeenyaaf roozan amma maatiin isii hedduu dhiphamaa cinqamaa jiran jechuudha. Isiin nama wal lolteenis wal loltu waan itti aartes aartu aarte bilbila cufattee ofii isiitillee badde akkuma jedhan kana jechuudha. Garuu maatiin isii hedduu cinqii keessa jiran. Maal taate maaltu isii balleesse namseen jirti jedhee hedduu cinqamaa jira. Ilmi dhiiraa akka laayyootti hin booyu qallitti hin booyu abbaan isii namni guddaan akkatti boo'utti jira. Innaa warri kuuwwan kana caaladha haadhaa fi haati isii guddistee maal hayya abbaan isii akkanatti boo'aa jiru kana innaa akkasitti dhiisanii baduun kun wallaahi gaarii miti. Eenyuuf jecha kalaasii abbaa manaa keetiinis wal lolte ta'ee maatii kan keetiif jiraadhu ofii keetiif jiraadhu. Abbaan manaa sun deemu ka biraa ni dhufa. Yoo dandeette amala keessan sirreeffattanii yoo waan irratti wal dhabdan jiraate walii galtanii jiraachuu dandeettan. Maatii keetti yoo himatte yookaan furmaanni argamuu danda'a. Abbaan manaa keetiinis yoo wal lolte jechuudha. Akkana cal jettee baduu irra maatii keetti akkana waan akkas jettee yoo himatte furmaata argachuu dandeetta. Yookaan immoo yoo furmaannis hin jiraanne maatii kan keetiif jiraachuu dandeetta. Yeroo aarii yeroo saniitiif ol ka'anii wallaahi bakkuma hin taane binni jedhanii baduun hedduu ulfaatadha. Kalaas yoo waliif hin taane gargaarsi deemuun waanuma jiraate. Innaa garuu ergixanyaa abbaa manaatiin isii wal loltee isillee ergixanyaa wanni beekame hin jiru garuu shakkitti jiran jechuudha maatiin isillee. Abbaan manaa isillee naaf hin bilbilu otoo isaan wal loluu baattee abbaan manaa akkamitti naan bilbilee minaamin jechaa jiranii. Bihoንም ከአባም መና yoo ka isii dhabu taate oleen irraa yoo isii kan dhabu taate laazim dirqama maatii isii bilbilee gaafachuu danda'a. Maatii isii yaani argitanii eessa jirti roozan yoo quba hin qabaanne yookaan maatiin isillee immoo bilbilanii abbaa manaa isii san gaafachuu numa danda'anii isaan waan yaani waa hunda miidiyaa irratti himanii waan cal'isaniif qaban malee numa beekan jechuudha. Ergixanyaa roozan akka abbaa manaa isii wal lolte yaani amma dura waa hedduu dubbataa turte yuutuubii isiitii irratti waa hedduu seenaa hedduu waa hedduu jechuudha. Yoo dhaggeeffattanii jiraattan namoonni hedduun seenaan kun kan keetumaa jedhanii turaniyyuu waa hedduu dubbataa turte namni gara jiru gargar taa'ee wal fuudhu kuni wal eegumsa maali waa hedduu bakka akka barumsaatti isii waa hedduu dabarsite. Haa ta'ullee isaanis walii hin galle abbaa manaa kan keetiinis walii hin galle maatii kan keettu si jalaa miidhamutti jira yaa roozaa yoo dhugaa biyya keessa jiraatu taate indoom qaamanuu bira dhaqee yoo biyya keessa illee hin jiraanne bilbiltee fi dubbisuu dandeetta. Immoo biyya keessa taa'u yoo sitti hin tolle yoo abbaa manaa kan keetii wal dhabdee bakka hin jiraanne. Innaa taa'uun siif hin mijanne yoo sitti toluu dide namni aare waa hedduu takka qabataa deemtee biyya biras deemtee dalagachuu dandeetta moo laazim. Yaani kalaas yoo isa birallee dhaquu hin dandeenye yoo inni ofitti si fuudhuu hin dandeenye yoo namni lubbuun jiru waa hedduu arga. Lubbuun jiraachuun immoo waa hunda caaladha. Wallaahi yeroodhaaf aarensi goote waan hin taanetti hin dabrini yaa roozaa hadaraa akkuma sagalee maatii keetii dhageette kanaan indoom akkattu boochisuu hin qabdu wallaahi. As bahiitii itti dubbadhu bakka kana jira jedhee dawwalee fi maatii kan kee qalbii isaanii deddeebisii siin jedha. Naa hordoftoota kan koo isin hundi keessanuu du'aayii godhaa fi baatiin baatii ramadaanatti nama rabbiin irraa qeebalu hin beekamu.
rabbiin hatantamatti akka fakkaattutti akka isii warra jalaa bade hunda rabbiin haa argamsiisu. Wallahi haadhaaf abbaa qalbii isaanii haa gammachiisu. Inni akkasii isiniin jedha turtii gaarii naaf qabaadha.